Kai kau jiran mana? Maal biasa tidak ada mila nanti baca orang ini bila biasa tidak ada lewat. Ini nangkau bu, bu jiran mana? Jadi mereka bisa sih kalau orang orang tadi mila. Ayah aku tu sih. Malu namni kana. Ikat tu lagi kita kalau ikat ni aku mau terjerah pada nama terus cingkami. Malu jadi tu saja. Boleh. Betul. Dekat sini kan? Oh, bapak tu. Wah. Karena berawal kan? Karena berawal. Asyik berapa asa? Wah ya. Hai, ende. Mana nasi tu benda dari kita lama tidak bufte. Lo ciri fisau tak kerufte sih, na ciri saya tu masih. Wah, ciri itu kan tak sekira gak था. Dere benda tu ende macam ciri ende ciri fuden. Hai, atme jalan sini semua tu gak jadi sekira gak. Hai, ati lama tidak dari kita ni fisir orang fuden tak malam ni kerap. Sekira. Rafi nak kayu Rafi tebo. Asik kau tu kalah sendiri. Boleh, asgara kali dah nanti. Rafi asgara kali. Usi itu naja ciri. Malu jibat. Hai, argat tu asgara kali. Fatan jijjiirraa tu halkan ittiin bulu guyyaa ittiin olee gatii deemaa oole guutuu akkasumatti rafaa fuuraa namni fuuraa dhiqata. Namni qaama yoo dhiqatin namni akkuma nama reeffatu cinqama yoo baaru mallee taatu kadhadha kaaru mallee taatu yoo ishee dhiqatu taate. Mukhtar, kaime. Maal beri saya cuma kau. Barite tikai tidak dulu. Maal kat rumah, pulang juga beda lagi. Demi mal kata demi tiga orang syahri saya tidak duka kerana tidak nam tidak saya tidak beri bagai tidak tadi malam tidak tu irau tidak dua sinjaran. Maal balik sini di kana mau tak kamu lagi. La, wah balik sini di mana tidak tu me ufat kerana lari me ufat kuliah awal tu nak fura nak raja fura kan akas itu bulteni. Romi cuma buat di sana sih kana tidak. Syami zaman nak kita minta kama kan syami sih minta sih. Okay. Kita tu manti ya itu nak gudip deh mana kan. Mata gas tidak terlihat aja tera bokai tidak tu. Oh. Rafi merah katu. Kai me tu nak darat Rafi me marah famiti. Rafi dikatin dalam itu tan. لا انا ايام تياتي انا بلا تشوف يا قلت فورا هنا كانت ترفتاني يا دلقا قلت Turban dekat Jumat. جمعة كبر كتني ماركو مال بقى كاي ديك دبر بيس دادو كاي ديك Jumat mas di luar dia mas cuma dekat dia. Rafi me anu pun ni Rafi. Rafi mal dah. Mal tak sih gaji mal Rafi sinja Rafi. Ahora tu sih, orang tu kan nak kan mal ni cakap tu ni kan. Nung jauh kan. Yalah kan. Hai dia ni awak nak. Yalah batal. Dem tu. Dekat itu. Mal balik sih dekat. Anu urga aku no. Isi wajah bukan urga aja. Dia mana dekat dia hanya apa tu no. Cuma dekat. Nah tu kau besi kan? Hai. Agak mana tu pindah? nyaata maaliif fidasa diyaani kan isin jiran maaliif hin dhageenye daa'imni dhiqaa dhugaa uffata qalee guyyaa guutuu ittiin oolte amma arrallee deem nyaadde dhiqadha kai dafii fidi maal bunyaan qabda kai fidi dhiqadhu deemi dhiqadhu akka namaatitti deemi itti dhiqadhu si deemi uffata gisee namni uffata ofirraa hin baaftamu uffata kanaa keessa sarara wasakee
Kai nyaata naaf qoonqoo naaf dan diqadha booda diqadha. Kai jummaa diqadha. Jummaan diqatee diqadha. Siin kennu nyaata bakka hiitu. Numaatu si jala jallisnaa maas jettisi. Siin kennu nyaata hiitu siin kennu. Maali naa kennu? Siin kennu naa diqatutti bakka. Nyaata diqadha kai diin naaf dur. Hai. Amma diqadha. Dur jittii nyaata diqatani. Natti qabbanaan bishaan diqatuun furu kai deemdee. Kai naaf nyaata. Bar nyaata si fidu. Si ati diqadhu diqadhu wayiitti qaamni kiyyaa kan keeti. Haa qaduu diqadhu hin jettu ani nauqe soo diqadha. Eenyu bishaan eenyu bishaan ukkisee dhageetta bishaan si ukkisi. Nama daalachiisa nama ukkisa bishaan ani diqadhu akkatti bareeduma baatu akkatti kai naaf. Nyaata naaf hin beeku asi. Yoo barbaadde ati diqadhu disee sagal guyyaa. Kai. Ida kanaaf uqqattee waan diqataa waltu uqqattee. Ani nuqqateesi. Nuqqattee egaa. Ani numaan diqadhu kai nyaata naaf bas hin fedhu. Kai nyaata naaf yeroo qabbanaa kanaan maraa kana seetamu nama sammuun yaanne wayii sinna seetamu. Nama sammuun yaanne gadi kan. Kai nyaata naaf hindoon biddilibsu naaf hidi. Qurradhee yaramma. Kai naaf hidi nyaata dadhabe. Nyaata maali siin jedhu siin jenne. Amma wareedii hidee naaf hidi maal odeessi. Enu maal dhadhuu barbaadda? Dhadhuu barbaadda enu maal dhadhuu siin jedhe. Kabajaa siin taatu. Kai dhidhadhu. Dhidhadhu kai siin kennu yookaan siin kennu iyyuu numaa siitu iyyuu gosa kan dhidhadhu jechuun numaa toora si dhoofsisa eenyu tubatii qaba sitti fakkaata barsii yabbaan badii. Maal harka ulfuu. Harka inni tol fudhate du. Ati harka natti maal fudhataa jedhee bada ati na dha'uu barbaadda. Ati badii ka qabu si. Ammalleessa bakka illee qabu bara wanni na dha'uutu fi. Badii maali qaba maal qaba badii. Badii maali qabda. Dhiqaduu si jedhe dhiqatu akka namaa. Namni jaartii fi yoo dhageenye Hindi kadhu bakka singatti nyaata naaf deemoo naaf fitu. Hindi kadhu singatti. Yoo dhiqate si fitu. Dhageeta harka keetti sababa ta'uu deemu. Sababa maali si fita? Akka dhahee asii ilkee namaa maal firan. Ani baal balleessa dha. Anatu badii qaba. Maal taatan? Maal kun barbaachisanii maali lolli? Tana kata. Maal taatan? Nama afaan beele roba basan beele akkami godha wayii waan akkana takka dhedhee. Ina na godhe. Amma maali? Maal maal rakkini ijoollee isinirraa taa'u hafuurri tokkotan gandatti namni isinirraa hirriba dhabe maali guyyuu akkanuma isin. Isii tanatu kana waan na ilaarsa hirriba na kaase. Maal taatamee rakkina keessa maal? Kai ituma qoonqoo naaf ijaaree qoonqoo fidu sitti hin kennu. Maal rakkinni akkamii qoonqoo haadha mana keetiitii miti? Ani maal beeka haadha mana tiyaa ta'uu isiitu. Achi garagaltee rafte argaa. Laalatti haadha mana isaa taate jedhin akkamitti irraachi garagaltee rafta. Itti sitti garagaltee sitti rafu qabdi kun ammoo sirraa hin eegamu akkamitti. Na dubbisi roozaa guddatti. Baay'ee waan akkanaa eegama. Maal fakkaate muti bintu ni beektaa? Isiin abadan irra laallatte malee jaarsisii irraachi garagaltee rafuun rakkina as keessa jiru haa himani. Akkas hin jedhu bar jaarsaaf jaatinti waa hedduu walitti qabdii kaasan hundaan baafnu keessumaa gaafannaa. Hayyee dhufe. Rakkoo ishii qabdu tokkoon jiru narraa achi garagaltee raftee halkan amma ka'ee hirrumaan. Qoonqoodhatti kennu jennaan qoonqoo sitti kennu. Larroozaan kan hin jiru. Ilmi namaa yoo garaa baqeessan ni du'a jira. Saa. Dubbii yoo garaa baqeessan fayyaa dhufu. Rakkina jaarsaa jaartii rabbumaaf beeka jira. Akka jaarsaa jaartii rabbumaaf beeka. Saa dhugaa keetti gosa. Hayyi jaarsaa jaartii jabaadhaa. Dhugaa jirtu haamuu himanii akkasii jidduu laalleeti haqa ollaa rabbi nama kaasa jira. Ana immoo shakka gurbaa dhufumaatti achi hin garagalee na fakkaatti. Ati kanas hin jedhu kaamila jaarsa keetiimi waan fedhellee yoo ta'e adabbiin nyaata garaatiin nama adaban hin jirtu jaarsa kee ergateetti nyaatatti kennuun dirqama keeti kaata nyaatatti kennuudha malee maaliif nyaata dhorgattaa? Itti maamina irraa itti Intaan waan sin jedha ka'u akka isaatti yaadatti dhiiratti jaarsa keetitti sanuu nu bira teettee sagaleetti walitti fuudhin. Akka nama tokko adaba waliin. Na kabaju na kabaju. Na isii fuudhee isii na fuudhee Akka waliin. dubbisaanis laal jannanni yoo miila jaarsa keetii jalaan jannanni jiraa jira akka shari'aa islaamattis. Ati jaarsi kee rakkina jiraa nutti himatee badiin dillee agartuun haqa jaarsaa jaartiin beektu. Nageetami azala jira jaarsa. Badiin Ati guddoo jira jaarsa keetii jannanni as jalaan jira jaarsaan Nara miila tolu jala. lafa dhiitti. Qoe. Himi rakkina qabdu yookaan rakkina keetis ni laallamti. Jaarsi haqa jaartii kabajuu qabu. Hin kabaju. Qaali jaartii dhaga'uu qabu. Dhaga'uu qabu. Duuba waan jiru na dhaga'uu dideetti qaba. Waan jedhu na dhaga'uu dideetti ana himataa jira. Maal jettee isa Yoom qabu? dhaga'uu dide naan kana raachi garagaltee rafa an as garagali jaani si dhaga'uu dide. Tanaanoo azaaba seentaa. Anta naan maal azaaba seenuu miti inni kalee guyyaa guutuu dhiyoota na haga jummaa malee hidhi qabne jedhee uffata kana torbaas akka guutuu guutuu ofirraa hin baasin mee akkamitti hojii rafan nama karaa kana akkamitti jijjiira haga deemtee uffata kana ofirraa jijjiirtee dhiqattee deemtee sittiin kennuu nyaata jedhee anamma battii qabaa yeroo sana ishii maal balleessee. Dhugaamu. Eegaa kun gaafadha maal sin jette maarra wal dhabdanii gaafadha nyaata irratti itti kan wal dhabne maaliif dhiqasuu itti irratti wal dhabne yeroo tu qabbana akkanatti jirtanaan akkamitti qaama dhiqatta
Naan jedhe ilmi namaa akkana jedhu jira. Bishaan na huqqisaa. Qaama na daalacheessaa. Maaliif na godha? Bishaan na huqqisee. Dhiqatuma moo bakka sanoo hin gahu? Dhiqatu. Inuma dhiqatu iyyuu uffata kana. Duboo dhiqanni qulqullinni fayyaa qaamaatii miti. Nahi Akkasuma jiraata inni osoo hin dhiqatin. Akkanuma osoo jira. waan dhiqatin fuula guyyaa kanatti dalagaa oolee kanatti fuula kanaan urgaa kana usee rafa. Ofii waan biraa hin dalaynee. Intala deebiin ajaa akkamitti itti garagalu. Ati dhuguma hin dhiqattu. Hin dhiqattu ati wannaati mana akkati jirti dhuguma. Dhugallee miti soballee miti ani dhiqadha guyyaa jummaan dhiqadha guyyaa kaanatti qabbanaan waan jaalatee fi dhiqadha malee hin dhiqadha guyyaa bara. Dhiirti guutuun akkanuma. Akkanaa miti maqaan nu balleessitee jira. Dhiirti guutuun akkana taanaani. Akkanaa miti. Ani barbaadu natti dhiira argama dhiira uusi billee. Namummaa nu goraa Kun hojii kan dhagaye. Kana taanaan badii siitu qabaan siin jaala. Namni jaartii si jala deemtee hiriyaan kasi jalaan fuudhin jaartii. Maal fudhata fiigi Hiriyaan kasi jalaan fudhatin jaartii. Nana keessaa muktaa. Badii gurguddoo siitu qabamma. Duraan sitti mureemi. Akkanatti dhiira hundaa'u dhalaan akkanuma seeti. Saniifuu dafi yaada mana irratti dhiifama gaafadhu uffata firraa jijjiirii shaawarii galii dhiqadhu na dhiifama jiru. Kalaas dhiifama rakkoon qabu galatooma isinillee hin dhiqadha kalaas. Akkanumas. Na haa miicitu. Hin dhiqadhaama guyyaa Uffata kana malee qabdu. Uffata kana malee qabdu naa miicitu hunda kana firraa darbiyaani. kalaas dhiifama jaartitti hin dhiqadhaama bodoo kanallee naa miici kalaas qayyaradhaan muutan dhiqadhee kalaas dhiifama. Bol jedhi kalaasattummaa dhiqattee balleessaa kee beeynan dhiifama sii godhe.